kana himmeechanyim manuma kiyyaanaa baasaa qarallee Oromoo irraan fuudhe saama kana mana kiyyaanaa baasaa nama jikichikii fi waan garanaa garas dha'u kana hin barbaadu. Summirga kee ta'uu baate gabbaatee gattaa akka Oromoo akka kooti summirga kee ta'uu feete gatii ofeete teessisi mirga keetisu normaal akka kooti akka nama biraatti normaalidha sun akka kooti ofeete gatii ofeete teessisi maal beekna wallaahi kun olee dhagaaranus Kairu ani reefin namni sheerna godheennan seena waan irra turellee hin beeku ati mucayyoo tanaan armadura ni tiktookiin olii fayyadamaa turte jechuudha wal beekne dura wal beekne yoo wal beektan akkanumatti moo tiktokii isa kana moo yoo tiktokii waliin fayyadamaa turteete tiktokiin kooti natu bani jechuudha kooti laal akkaawuntiin makana irratti hin baniyan tokkoffaa lammaffaa jedhee jira durumayyuu wal beektanii jechuudha qaamumaan moo miidiyaa irratti laa qaama waliin beeknu miidiyaa irratti wal wajjiniin turre malee ani sila mujani turte rambe kudi keessattuu namni keessattuu ani gama Oromummaatiin natti buudassa jedhanii ibdinaatum jettaatiin adaman qabatu ana dheengadda gaafa geemii taphatte baay'ee na aarsite. Fiddee kaateritti sa'a kanarraa bakka itti deemtu bakka gara deemtu laaladhu jedhee anaa waloon dubbifnu gaafumatti beekte. Ani akka nam tokkootti yoo wanni taate isiinuu jireenyi isii harkaa oollee jira. Nama jireenya dhabee jiru obboleetti. Oromooti adeemtee riskii fi razaqamtu ilaa gabaabbaadhaati. Ana kikeetti akka obboleessi tokkootti nagaa. Irratti akkam teema? maa nama biraa irratti baafataa turteen birrii nama biraa baasaa tureef imaan jirtu sila isa gaafattu godhatte maal nama bira hundaabo intalti isa gaafattu bakka inni kaa'e irraa baafattee haasaa jiraatte raasaa guddaa nama waliin dha'uu kana hin machanyim ofii kiyyaa jetii ata qabri qabul jawwaana isiin irraa fuudhee kooyinii isiin keessaa qabdu kooyinii isiin keessaa qabdu laaleen jira achi asii yeroo takkaanillee wannaa keessaa baasuu hin danda'amu warri giftaroon warri geemii taphattanii jirtami yeroo takkaan kooyinii isa hunda keessaa baasuu hin danda'an keessaa sharafachuu hin danda'u yoo nama giiftii darbuu taate malee. Ilu gali bakka konan bu'a. Keessa tuqatama. Nama ani makkaa jira malee dhaqee ilaala bilbila ishee biraa. Okofa Dairo dhagaye. Okofa maqaan keetti bannaanuu lammeessaatti hin kennin. Sobdee waayitii giiftiitiin simannaan keessumaa balleessi sirba keessaa balleessi. Wallahi hin kennin. Toba tokko haasofti taate jennaan. Tobaan maqaa isaa haasofti taate jennaan. Giiftii koo keettaa fuudhee. Mucaan akkamitti giiftii bari ibboo afaan Oromootiin teessee 500 Itoophiyaa keessaa na jalaa baafatee jette. Maal jechuudha? Akkas ta'anaa itti maqaa balleessi. Eenyu keessaa baafate? Nagaa baaba. Nagaa. Muudii irratti namaa gala. Jalqaba gurra quba kaa'attee iyyiti jalqaba waa'ee sanaati. Lashi gootee garar gootee asii risiitii natti ergeera. Ergee risiitii baasee risiitii natti erge naamin wanti jedhamu kun fakkeenyaaf risiitichi inni tiktokii irraa baasee itti erge sun maali fakkeenyaaf maali irratti erge risiitii. Abbaa jabal yaa innaa ilaal isa bari utuu risiitii ittiin ergine itti mucaanii yookaan risiitii natti erge waa'ee tiktokii kanaa maallaqa irraa baasee fi hin baasee risiituma miti dubbiin barreeffamaa wayii isa faana qabdu yoo jiraate ilaa kunoo maallaqa harkaa fudhatee kan dheettee agarsiisuu dandeessa. Kanaaf inni kan maallaqaa kuni beekaadhuma wal eenyu ta'uu ta'e malee mucaanis waan amma kana waa'ee maallaqaatii gaggabus jechuun amma kana keessaa baafata waan jedhame amma miti utuma immoo keessaa baafata jedhame risiitiin natti ergeeretti waan ta'eef kunuu laa uummatan nanaa
Mucaan keessaa baafatee risiitii kana natti ergee maallaqa kiyya baafatee waa isin naa gumaachin jettee dubbachuu dandeessi. Irra darbitanii isa siin jette asaayitii gootan irra darbitanii. Koi keeroo. Keeroo koi. Ilaa isa siin jette irra darbitanii isa mucaa kee afaan keessaa barbaaduun isin ta'u isa kan siis qabuun dirqama jechuudha. Maayinire risiitiin sitti ergame sun meerrin waan of danda'a ta'uu qaba. Yookaan nan balleesse jechuu qabdi yookaan risiitii mucaan karaa inni itti ergeen viidiyoo bantee isin agarsiisuu danda'uudha qabdi. Risiitii qaba utuu isin jettu risiitii natti ergeera baasee utuu isin jettu mucaadhaan maallaqa baafattee ta'a jechuun dogoggora. Maaliif fidee nama mucaadhaan meera risiitiin kee eessaan Ani Oromoo isin kabiraa kaatanii mintala saa kana dhufaati manuma kiyyaa naa baasa. Ndee nagara hin mechenyi manuma kiyyaa naa baasa qarallee Oromoo irraan fuudhe saama kana mana kiyyaa naa baasa. Nama cikicikii fi waan gara naa garas dha'u kana hin barbaadu. Yoo baasuu gabbaatee shaaraa Summirga kee ta'uu baate gabbaaftee gattaa akka Oromoo akka kooti summirga kee ta'uu feete gatii ofeete teessisi mirga keetisu. Normaallu akka kootti akka nama biraatti hin Nyaara cabnaa akkaanaati baaki. Normaalidha sun. Akka kootti ofeete gatii yoo feete teessisi maagatte jedhee nama dubbatu keessaa tokko miti jechuu barbaadeetan. Itee dabaluu dandeessi. Nisa sun wanni nama dakala tokko jiru wanni nama galchu tokko jiru accounting kee miti jettan immoo maallaqa naaf fidaa accounting kee naaf maasalaam Finga maallaqa meeqa mala? maallaqa miliyoona tokko naa kennaa gadi niisa miliyoona tokko naa kennaa Qarshii eessaa fuudhanii kennuu miti isheen gargaarsa barbaaddi. Waa'ee meeqati inni kunis waa'ee qarshii amma sakanaa mubaarak keessan seenin. Waa'ee isa kana keessan seenin. Dhimmi maallaqaa keessan seenin. Dhimma maallaqaa keessan seenin. Dhimmi kun wanjala kana wanjala tokkummaa. warri yuunkee warreen biyya Waa'ee dhuma giiftii keeruddiin dhaggeeffadhu. Waa'ee giiftii nama tokkoon hin dubbatin ammaan booda afaan Oromooti kun allaqee. Qixxee keessa teenye yoo qixxee keessa taa'u wali ilaal yoo naan galte yoo walii naa galte wajjiniin keessa teenye yoo kanan ta'in immoo yoo maallaqa naan kaffalleen keessaan isii darbee yoo barbaade ittiin fayyadama yoo barbaade gubeetan dhiisa. Akaawuntichi suma amma leebeen isaa 260 akkas gale miti 300 gale. Akaawuntiin 300 yoo maal ilaala keessa? 300 gale yaa. Ani bari yeroo isheen akaawunti sana yeroo liivii turte akaawuntii xiqqaa immoo bira keessatti intina godhaa turte. So isheen kana shakkitee akaawunti sana guddisuu barbaadaa turte jechuudha. Maaliif akaawunti maal? Okay. Akkati kan Maarkoosina kan Naabulaa. Maali jiru? Mube ilaal yoo keessaan bayinii keessaa bayi jettan maallaqa naa kennaa. Yoo moodhii jettan keessaa baasa keessa rakkoo tokko qabu silaa kooti waan ta'edha. Amma bara akaawuntii miti wanni murteessaan qarshii badee sana malee bara akaawuntii. Nama meeqatti hin kadhatee jedhaa jirtu siinii. Keessaa baafachuudha dhiisitii natti ergitee turte miti jettee maakiini. Viidiyoon kun waraabamaa oole. Keeruu hin beekuu jette. Keeruutti hin kennannee jette. Hin beekuu jechuu si sanan qabe laal. Asuma jettiin asofte keessaa hin beeku jechuun afaan Oromooti moo afaan maalii? Waggaa meeqatti hin asofte hin beeku. Ergaan dhaamu akka dhuunfaatti waan ansii dhaamu qaba asirratti siin dhaamu akka dhuunfaatti ergaan sii dabarsu jiraachuu danda'a akka dhuunfaatti suni waan dubbachuuf gaarii hin taane ta'uu danda'a siifis nama biraatiifis akka dhuunfaatti waan ansii dabarsu qaba inni dabalataa immoo mucaan kun wanni isin hubachuu qabdan gaafa silmii leela seentellee irraa deeffachuu danda'a maaliif eenyu bar waan namni booda wadha yoo mana goomanii booda deebi'ee wadha baa jechuudha akkaawuntiin kun giddumatti dhiitamaa jiraachuu ta'a jechuudha. Qeerroo asaasaa ergataa yeroo galchitu mubaarak qeerroo asaasaa ergataa.